Ashamaa harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin waa'ee diijitaal dippiloomaasii irratti kan haasofnu ta'a keessaayyuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiin wal qabate. Marii kanaaf keessummaa tokko asii qaba. Keessummaan keenya Sultaan Ibrahim Abbaagissaa jedhamu ministeera dhimma alaa irraa asitti argamanii isaan wajjin waa'ee diijitaal dippiloomaasii kana haasa'aa turra. Marii isaa kan isin wajjin turu an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyaa nu faana turan affeerraa keenya. Hayyee obbo Sultaan baga waamicha keenya kabajtanii gara stuudiyoo ETV Afaan Oromootti nagaan dhuftanii anaa dhufuu isiniin jedha. Galatoome isinis waa yeroo kanarratti naaf affeeruu keessaniif baay'ee galatooma. Hayyee har'a kan haasofnu waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiin wal qabateeti. Hojiiwwan gama diijitaal dippiloomaasiitiin hojjetama maal fakkaatu wanta jedhu irratti haasofna. Mee gara sitti seenuun dura garuu akka haasaa kennaaf nu mijatutti diijitaal dippiloomaasii jechuun maal jechuudha? Yeroo akkamitti itti fayyadamama? Dhimmootuma hunda irratti fayyadamamoo tarii maalummaa isaarraa haa kaanume? Diijitaal dippiloomaasii jechuun gabaabumatti hiika adda addaa qabaachuu danda'a garuu yeroo ammaa keessa jaarraa 21ffaa keessatti diijitaal dippiloomaasii gahee guddaa kan taphataa jirudha. Ergaa hankee teknooloojiitti fayyadamtee dabarsu jechuudha. Shortly akka salphaatti ergaa kee ummata hundaaf yeroo gabaabaa keessatti dabarsu tools digital jechuun ICT itti fayyadamtee or technology or social media itti fayyadamtee toolsii sanatti fayyadamtee ergaa kee ummata barbaadu ummata addunyaatiif yeroo dhiyoo keessatti dabarfachuu jechuudha. Erga digital dippiloomaasiidha. Dippiloomaasii ayina addaatu jira. Conventional dippiloomaasii waliin lamaanis sadiinis innoo ta'a. Inni ammaa garuu digital mana kee teessee jechuudha. Utuu hin deemin moobaayila of harkaa qabduun ergaa barbaachisaa ta'e kan dabarfattu. Hayyee kanaafuu akka kanaan dura ture dippiloomaatota isaa karaa embaasiidhaan yookaan qoonsilaatiin biyya biraa taa'amee kan hojjetamu osoo hin taane eessayyuu taa'amee teknooloojiitti fayyadamuudhaan wanta hojjetamuu danda'u. Eessayyuu amma keessattuu koovidiin booda wanta reenu dijitaalaan ta'ee jira. Kanaaf biyyi dijitaala kanatti hin fayyadamne boodatti hafaara jechuudha. Digital dippiloomaasiin kun addunyaa irratti kan baay'ee fudhatama argate after Arab Spring jechuun biyyoonni Arabaa kakka'anii jechuudha. Warraaqsa Araboota biyyoota Arabaa social mediaadhaan digitaaliidhaan kan gaggeeffamedha. Tuuniziyaadhaa jalqabee hanga ammaallee hin dhaabanne Sooriyaa laaltu, Libiyaa laaltu. Kun maaliin social mediaadhaan digitaalii kanatti fayyadame jechuudha. Sanaan duratti keessattuu yaa'u teknooloojiin guddataa dhufaa jira. Mainstream miidiyaan jira akkuma gama EBC fakkeenyaaf amma lola Iraaq irratti kan more digital ta'aa dhufe keessattuu CNN achirratti laayivii yeroo duraatiif dabarsuu kan jalqabe jechuudha lola Iraaq fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffame. Kanaaf yeroo ammaa jaarraa 21ffaa kana keessattuu yeroo COVID kana wanti hundumtuu karaa digitaaliin ta'edha kan hojjetamaa jiru including dippiloomaasii. Kanaaf mana kee teessee intarestii biyya keetii utuu waa tokko naannoo ta'e kabachiisu jechuudha. Kanaaf nus gara sanatti adeemaa jirra jechuudha. Maaltu kakkaasi keessayyuu amma kan har'a irratti mari'annu ijoo marii kennaa jechuudha. Waa'ee hidha haaromsaa kanaatiin kan wal qabate maaltu Itoophiyaa gamasitti dhibee hojii dippiloomaasii karaa ministeera dhimma alaatiin hojjetamuun dabalatatti wanta informaalii ta'e kanatti akka seenamu maaltu mee dhiibee gamasitti gashi? Gahaa akkuma beekamu biyyattiin keenya boodatti hafummaa keessaa ba'uudhaaf pirojektoota adda addaa hojiitti seensifteetti keessattuu pirojektiin number 1 lakkoofsa tokko irratti argamu kun pirojektii hidha laga Abbaayidha. Hidha laga Abbaayii kana Abbaay nu biraa ka parsantiin 86 gara Gibxiitti adeema. Gibxi yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa turte immoo waa tokko Abbaay kana sirba qofaan itti fayyadamaa turre yeroo dheeraadhaaf waa tokko inni fayyadan jiru. Biyyattii kana gadadoo keessaa baasuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaan kun xiyyeeffannaatti kennuudhaan kana
Projektii kana hojjechuudhaaf yaala. Sanaan duratti Gibxi akka projektiin kun galman geenye akka nu faayinaansiin arganne dippiloomaatotas itti fayyadamuudhaan addunyaa irratti hojjetaa turte. Yeroo nu kana karoorfannee immoo itti seenuu kaanu akka inni galman geenye afaan Arabaatti fayyadamuudhaan biyyoota Arabaa irratti hojjetteetti biyyoota Arabaa hunduma jechuudha. Maaliifi bishaan guddichi laga Abbayyaa kun orgard yoo kan hojiitti galu ta'e kan miidhamu Gibxitu duwwaatuun ta'een biyyoota Arabaa hunda kanaaf arabeessuu goote jechuudha. Arabeessuu beektamti. Arabaayizeeshin laga Abbayyaa kana yookiin gardi kana projektii kana biyyoota Arabaa kana Arabaa goote agarsiisu jechuudha. Ummata sakaan afaan jaraatti fayyadamte politicize godhan jechuudha. Ummata jaraa bakka hin dheebottaa wanti itti dhugdu hin jiru wanti itti nyaattu hin jiru. Kana jetteen nu taate kanaaf uummanni Arabaa dugda nutti garagale jechuudha hedduunsaa. Kana informationa dogoggoraatiin dhugaan jiru garuu projektiin laga Abbayyaa kana irratti hojjetamaa jiru tarbaanii rukutee bishaan garma jaraatti hayyee. Kanaaf gara sanatti wanti nu galche maal sitti fakkaata? Waggaa 2 dura jalqabne wanna kana. Egaa miidiyaan Egypt baay'ee organized kan ta'edha. Biyyoonni Arabaa hedduu miidiyaa hedduu achii qabu. Kanaaf sanatti fayyadamuudhaan biyyoota Arabaa burjaajisteetti. Nummoo miidiyaa kana kan inni ta'u afaan Arabaatiin hin qabnu waa tokko. Simbira jira ture yaa'u soddoma qofa waa tokko. Afaan Arabaatiin kan hojjetu jira. Afaan Arabaatiin jira. Jara bira garuu hin gahu. Dhaqee ummata Arabaa bira miidiyaa qaqqabu miti. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaatti dhalatan ofii jaraatii kakka'anii mana jaraa taa'anii falmaa turan. Like Al Jazeera and TRT Turkey, RT Russia media gurguddaa kanaan jechuudha. Kanaaf warree kana ministeera dhimma alaa ministeerri duraanii obbo Gadduun meejara kana naa waameedhanii na waame. Kanaaf hamilee kennaniifi anis warra kaan maaliif walitti hin qabnu inni kaane walitti qabne walitti ala qabnu moo maali hunni jaraa ennoo ta'uu qaba information nagaa argachuu qabu laayivii galaniiti fakkeenyaaf Al Jazeeraan ummata biliyoona 1 tordofa beek Al Jazeeraa waa Itoophiyaa achirratti baate dubbachuu jechuun carraa guddaadha. Carraa kana keessa immoo interestii biyyattii kan kabachiisu ergaan darbuu qaba. Kanaaf warra kana ijaaruun jalqabe. Ijaaruun jalqabe yeroo sana jalqabe amma ijoollee afaan Arabaa dubbattu qofa gara 500 olii waan akkanaatu jira. Percentiin 98 yaa rakkoon keenya afaan Arabaa waan ta'eef amma Frenchiis jalqabne irraa Ingiliffas jalqabne irraa kanaaf social media platformitti fayyadamuudhaan addunyaarra faca'anii jiru ijoolleen kun sa'a 24 hojjetu haala kanaan biyyattii defend godhaa jirra. Waggoota 2 darban amantus deeftus interview 2500 ol hanga 3000tti gaggeeffameera. 100 ol artikiloonni ergaawwan gaggabaaboon social media irratti barreeffameera afaan Arabaatiin afaan Ingiliffaatiin. So amma ergaan keenya ummata Arabaa bira qaqqabaa jira jechuudha. Kanaafis ragaanuu baaniiru including Gibxiin illee hin dandeenya nu biyya afaan Arabaa dubbatu caalteetti Itoophiyaan hamma qabdu ijoollee afaan Arabaa qabdu walitti qabachuudhaan jetteetti kan ragaanuu baan jechuudha. Kanaaf defend godhaa jirra. Sumunii tokko duudee tokkotu ittiin kaffalamin jechuudha. Miti kanaaf mobaayilii jaraatiin interview kan godhan mana jara ta'anii ishuuchi immoo ishuu laga Abbayyaa waan ta'eef afaan Arabaatiin kan dubbatu mootummaa keessa illee amma kana waan jirreef ijoolleen kun mana jaraa ta'aniituyyuu defend godhaa jiru. Guyyaatti nam tokko interview 10 ni ol kan geggeessu. London, BBC, Alurra, United States, Turkey, TRT, Russia, RT, Sky News, Al Arabia, media gara 50-70 ol biyyatti defend kan godhaa jiru ijoollee kana jechuudha. Gabaabumatti kana. Hayyee amma erga hojii dippiloomaasii kan erga jalqabdanii gara waggaa 2 gaira jettanii gara
gaaffiif deebii gara 2000 hamma 3000tti hojjechuun keessan kun baay'ee gaariidha. Garuu keessayyuu ilaalcha biyyi Ijiptis ta'ee warri Suudaan Itoophiyaa irratti qaban gama jijjiiruudhaan qabatamaadhaan bu'aawwan argaman maal fakkaatu isaan kanneen dabalatatti waggoota lamaan darban kan Silasii kaaseera bu'aawwan argaman hamma yoo xiqqaate akka ergasii miti. Amma hankeenya mootummaatti ergaa isaan dabarsaa jira. Xiyyeeffannaan keenya ummaticha bira. Ummata Arabaa. Ummanni Gibsii rakkoo ummata Gibsii wajjin hin qabnu. Obbolaa keenya rakkoo ummata Sudaanii wajjin hin qabnu. Garuu mootummaan jara politisaayis godhe. Ergaa jiru saayinsii jiru dogoggorsiiseera. Kanaaf ummata burjaajaa jiru kana yoo xiqqaate moobaayilii of hirkaa qabu yoo xiqqaate intarviyuu kanaan dhugaa jiru akka jarri hubatan hojjechuudhaan keenya. Kanaaf immoo hubachuu jalqabaniiru. Tokko dura piroojeektichi hin jalqabamu jedhame hin jalqabne homaa wanti dhufe hin jiru. Bishaan guute yeroo duraatiif hin guutinaa jedhanii hin guunne wanti dhufu amma lammaffaaf guutuudhaaf qophaa'arraa wanti jarri fidan jiru. Kanaaf dhugaan jiru nuti ergaawwan keenya yeroo hedduu kan dabarsinu isin ummata Sudaaniif ummata Misrii isin obbolaa keenya. Nu isin dheebessuun barbaannu. Garuu bishaan kanatti fayyadamnee rakkoof gadadoo ummata keenyaa jijjiiruu barbaanna. Dhugaa jiru immoo gaafa piroojeektichi hojii jalqabe hin ilaaltu. Mootummooti keessan dogoggora keessa isin galchaa jiru. Kana nu hubadhaa yaada jedhu kan dabarsinu. Kanaaf hamma dhugaa jiru hubataa jiru. Ergaan keenya qaqqabaa jira. Sanaan dura ammaan qaqqabne waa tokko wanti nu ta'u hin jiru. Miidiyaa organaayizd ta'e hin qabnu. Biyyoota Arabaatiin walitti dhufeenya gaarii qabaannus irratti hojjenne. Arab League, Somalian members of Arab League, Djibouti, Sudan, Eertira. Nu garuu as teenyee Arabiffaaf xiyyeeffannaan kennina. Hamma garuu Arabiffi afaan dippiloomaasii ta'u ergaa keenya ijoolleen kun penetrate ta'ee ummata jaraa biraan gahaa jira jechuudha. Asitti EBC'n waliin gaariidha ummata biyya. Garuu ergaa keenya biraan gahuutti rakkootu jira ammas. Miidiyaa nu qabnu. Miidiyaa daangaa Itoophiyaa cabsee ummata jaraa bira gahuu miti. Kanaaf sichitti mootummaan kanattis yaaduu qaba. Miidiyaa afaan biyyattii ta'u Arabiffaan sa'a 24 kan hojjetu. Ingiliffaan, Faransaayaan amma gara sanatti yoo deemne malee hammas piroojeektichi jalqabus Ijipt propaagandaa siin dhaabdu. Kanaaf immoo dargaggoota Arabaa, hayyoota Arabaa jara bira qaqqabuudhaaf dijitaala kanatti fayyadamuun dirqama ta'a. Amma ko biyya keenya irratti dhiibbaa keessatti seera kabachiisuu laalchisee dhiibbaan guddaan kan qaqqabaa jiru maaliin? Just dijitaala kanaan fayyadameeti miti. Uummanni addunyaa jechuudha. Mootummoonni addunyaa. Kanaaf yoo dijitaala kanaan itti fuftee afaan adda addaatiin fayyadamtee biyyattii kana defending goone waan amma argaa jirtu caalaa argite jechuudha. Kanaaf kanarratti immoo dargaggoonni hojjechuu qabu. Dargaggoonni abbaa biyyaa boriiti. Barattoota yuunivarsiitii tiwutarii kanatti seenuu qabu. Tiwutarii feesbuukii kanatti seenanii waa'ee nageenyaa labsuu qabu. Informeeshina jiru ammata addunyaatiif qaqqabsiisuu qabu. Wanti nu waggaa lamman darban hojjennes kanu. Waa tokko wanti nu mootummaa gaafanne hin jiru. Ijoolleen kun kaardii ofiitii bitaniiti. Miidiyaalee gurguddaa addunyaa irra ba'aniiti. Innoo ta'ani wanti akka dhuunfaattis hojiin koo kan biraati. Akka dhuunfaattis wanta ga'ee koo neetworked godhe ijoollee kana walittan ijaare jechuudha. Walittan fide maal irratti fayyadame social media platform gruppii gara 40 olii qabna. Yoo xiqqaate nu jala gara followerii miliyoona 3 oltu jira. Kanaaf informationa tokko waa'ee laga hidhaa yeroo tokko barreessu nama kana harii bira ga'a jechuudha. Miidiyaaleen biyya Gibs maal odeessu waa'ee hidha haaromsaa kanaan wal qabateet keessayyuu amma fakkeenyaaf miidiyaaleen isaanii akkuma jirutti ta'eeti odeeffannoo dogoggoraa
dabarsuun akkuma jirutti ta'eeti ogeeyyoonni biyya sanii illee injiinaroota dabalatee jechuudha. Odeeffannoo qabataman ta'an yeroo daddabarsantu argama waan ta'eef waa'ee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kana haala kamiin irraa dubbataa jiru yeroo ammaa kanatti. Duraan dursee wanta dhugaa dubbatanii beekanu jira. Kan irratti wanti itti beekuu qabdu. Always wanta dhugaa dubbata. Utumma baadiyyaa Masrii tokko keessa deemtee lagni Abbayyaa eessaa ka'a yoo jette Aswaan siin jedhu. Kun mootummoonni jara irratti hojjetaniiru jechuudha. Kanaaf miidiyaan jara amma Aljaziiraa keessa miidiyaa addunyaa gurguddaa keessa kan guutan jira. Ijoollee keenya yeroo gaafatanu dogoggorsiisuudhaaf yaalu jechuudha. Kanaaf yeroo arii miidiyaan jara akkuma miidiyaa ummata addunyaa burjaajessu waan dhugaan taane bakka hin dheebotta bishaan kana sirraa dhaabnaan Itoophiyaan hin dheebotta jedheetuyyuu ummata isaatii ummata addunyaatti dabarsaara. Sila sii kaaseera. Ummata jaraa qofatu hin ta'in ummata Arabaati. Hin arabeessa jechuudha. Piroojakticha Itoophiyaan Masrii yookiin biyya Gibxii qofatu kamiitu tuun taane ummata Arabaa dabalate. Kanaaf ummanni Arabaa waliin ta'ee biyyattii kana irratti duuluu qaba jedhaniitu Arab Liigii irratti koo statementiin ba'e. Look. Kanaaf nuti immoo kana defend kan godhu Arabiffaan organize kan ta'e hin qabnu miidiyaa. Isin bira qofa jira. Guyyaatti sa'a muraasa kan biraa isa jira. Faanaatu dheengadda jalqabee sanaan dura jira kan biraa jiru. That's the problem. Kanaaf amma ijoollee utummaa jiraate silaa ijoolleen kun taa'anii ilaalaatuyyuu nuta itti dhagaameennan ka'an ofii jaraatti kakka'anii itti defend kan godhaa jiran jechuudha. Ammas jaruma Aljaziiraa irratti kan ba'e, Al Arabiyaa irratti kan ba'e, miidiyaa gurguddaa irratti kan ba'e defend godhaa jiru. Afaanatti ittiin dubbattullee murteessaa qaba. Afaan Ingiliffaan biyya Arabaatti ergite seenyuu ta'uu danda'u. Afaan jaraatiin garuu dhugaa jiru itti dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf miidiyaan Masrii, Egypt hundumti jara miidiyaa jaraatii miti. Miidiyaan biyya biraa biyya sana based godhee illee jiru jarumaaf dubbata jechuudha. By the way giddu gala baarraa sadarkaa tokkoffaarra jirti. Miidiyaan achi hin jirre hin jiru. Kanatti fayyadamteetis mi jiru baay'ee xiqqoodha. Aljaziiraan jira 10 ga'u matu lakkoofte miidiyaan biyya alaa miidiyaan biyya Arabaa hin jiru. Achi garuu miidiyaan hin jirre hin jiru. Giddu gala bahaatiifis lixaatiifis seentariidha jechuudha. Kanatti fayyadamtee istirateejii kanatti fayyadamtee biyya keenya irratti duula hin taane amma nan jedhamne kan gaggeessaa turte amma danda'ame yaa'u defend godhaa jirra. Piroojeektiin keenyas deemaa jira. Amma lola labsinaa maal jedhaa jiru. Labsanu lola soba. Propaagandaa garuu dhaaban. Kanaaf kanatti cimnee hojjechuu qabna jechuudha. Hayyemee miidiyaan biyya Ijiptii fi ogeeyyoonni biyya sanii kan haasan akkuma jirutti ta'eeti mootummaan biyya sanii illee yeroo tokko informationuma dogoggoraa ta'e ummata isaatiif dabarsaa jedhama. Keessayyuu attentionii yookaan rakkoolee siyaasaa biyya san jiru divert gochuudhaaf isaan sodaachisa kan jedhama waan ta'eef isarratti illee yaada keessan. Egypt erga independent taate jette colonization jara turte erga independent taate jette moototti hanga yawwanaa jiran kuni Abbaay kan ajandaa jaraati. Key issue water security. Kanaaf taayitaarra turuudhaaf yookiin lammaffaa filatamuudhaaf ummata jaraa biratti fudhatama argachuudhaaf wanti jarri akka ajandaatti dhiyeessan tokko kan hundi jara Jamaal Abdul Naasir jedhii Anwar Saadaat eenyullee taasisi hanga mootummaa amma jiru kanaan
Kana politicize Muhammad Mursi illee kanaaf politicize godhu yeroo harii bakka dheebochuu keeti kanaaf kakka'iti nu faana jiraachuu qabda maaliif taayitaa sanarra turudha. Garuu saayinsiin adda jara keessaa akka mormus jira fakkeenyaaf Profeesar Faaruq Elbaas jennaan jira naasaa keessa kan hojjetu dhalataa jaraatii garuu lammii Ameerikaa maal jedhesitu akkaata Egypt rakkoo bishaanii miti gardi kun biyya sanas hin miidhu bishaanis dhabdeetii miti garuu al tokko politicize waan gooteefi wanna kana ummata keessa waan hin taane dogoggora burjaajessiteefi kanumaan itti fufuu barbaadde malee saayinsiin jiru dhugaadha. That's right. Kana jechuudha amma saayinsii jiru kun beeku jarris maal akkasimiti namoota barate hayyoota hedduu biyya nama qabduudha. Garuu al tokko politicize waan ta'eef wanti godhu hin jiru yookaan uummatatti xiqqaa gaafii biraatti kaasa ka alummanni gaafii biraatti kaase jarri moosii kana uummata fuuldureetti qabanii rakkootu kana jechuudha. Kanaaf nummoo maal qabna uummata kana uummata Sudaanis uummata jaraas dhugaan jiru kana nu rakkoon qabnu siniin sin obbolowwan keenya akkamitti obboleessa isaa dheebisa jedhaniitti kan falmaa jiran jechuudha. That's right. Kan hayye amma hordoftoota baay'ee qabdu garuu ammallee taanaanii bifa caasaa mootummaa keessatti hammatamee miti kan hojjetamaa jiru institutionalize ta'ee miti akkasumatti miirummaan biyyaatti dhagameeti kan hojjetamaa jiru kana amma yeroo dheeraadhaaf akka turuu danda'u dhimmoota biraa irratti illee fedhii yookaan faayidaa biyyattii eegsisuun akka danda'amu qabeenya jiru kana risoorsii jiru kana gara dhaabbatatti guddisuudhaaf tarii wanti yaadame jira laata? Amma ministeera dhimma alaa keessatti jalqabameera. Organized karaa ta'een jechuudha. Rakkoon jirus kana tokko maali namoota dhuunfaa walitti qabame. Hojii isaa qaba, hojii mataa isaa danda'e qaba. Garuu miiraan kan hundumtuu ana dabalate jechuudha. Ana hojiin koo kan biraati. Barkeet ana dirqama achi keessa ta'a jechuudha. Garuu ijoollee kanaaf baasii tokko mala kaaniiti kan hojjetaa jiranu sichitti organizationii dhaabbata think tank ta'e tokko miidiyaa organized ta'e tokko barbaachisa jechuudha. Miidiyaa sa'a 24 dubbatu kan ijoollee kana kan walitti qabee dhaabbataan ajandaan keenya kana qofaa miti. Ajandaa tuurizimii irratti hojjechuu qaba. Ajandaa investimentii irratti hojjechuu hawwachuu irratti immeejii biyyattii ijaaruu irratti deebinaan immoo godaansa seeraan alaa irratti giddugala bahaa irratti ajandaa hedduu waan qabnuuf kanaan deeggarame lammiin hundumtuu biyya isaatiif dippiloomaata wannoon keenya immoo lammiin hundumtuu biyya isaatiif dippiloomaata ati biyyattii difeende gochuudhaaf dhuftee ministeera dhimma alaa galuun dirqamaa miti. Kanaaf kana irratti mootummaan dhaabbata ta'e hundeessuu qaba kan jedhu yaa'u hooggantoonni baraniiru wanta kana muummicha ministiraatii jalqabee ijoollee kanaaf illee miira kennaa jiru baay'ee. Warra biyya alaa jiran bilbilanii muummichi ministiraa dabalate ministeerri dhimma alaa duraanii kan ammaas illee ijoolleen kun waamanii miira kennuudhaaf jajjabeessu hamilee kennaafi jiru jechuudha. Kanaaf kana immoo gadi buusuudha dhaabbataan akka ijaaramu xiyyeeffannaas itti kennuu qabuun jedha amma wanti jalqabame jira kana cimsanii itti fuudha sichi yoo kana hin taane ammas sanu dirqama jechuudha jaallatteetu hin ta'in dirqama dijitaala kanatti yoon fayyadamne diffeende biyya keenya goone haala ergasiitiin adeema taanaan ammas dhayxeetuyyuu biyya addunyaa kanarraa bakka tokkotti ennoo taata jechuudha. Kanaaf rakkoo amma mul'ataa jiru kana akka inni deebi'ee mul'anne kanarraa
barachuu qaba. Uummannis mootummaanis yaada jedhu qaba. Hayyeekka dura waa'ee dargaggoota biyya kanaatti irratti haasaa turtanii keessayyuu moobaayilitti fayyadamuudhaan faayidaa biyyattii eegsisuu akka qaban irratti. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa gara miliyoona 3 olitti odeeffannoo ture for that matter. Garuu lammiileen hammana ga'u kunni diyaasporaa jechuu kiyya maal hojjechuu qabu keessayyuu warri biyya alaa jiru kunniin dhaabbileen mootummaa biyyoota adda addaa irratti dhugaa Itoophiyaa bahuudhaan amansiisuudhaan hojii dippiloomaasii hojjechuudhaan maal hojjechuu qabu? Enggዲህ diiyaasporaa hedduu kan biyya addunyaa irratti faca'ee jiru amma yeroo ammaa jarri maaltu jira sitti fakkaate ilaalcha anaaf si gidduutti ilaalcha adda addaa jira. Ilaalchi siyaasaa jiraachuu danda'a kun gara fuuldura duraatti ittifa garuu naashinaal intarest wanta jedhamutu jira. Sanarratti garuu tokko ta'uun barbaachisaadha. Naashinaal intarest kan akka kamii fakkeenyaaf kan akka gard hidha haaromsaa kanarratti naashinaal intarest nageenya biyyattii sovereignty biyyattii birmadummaa biyyattii irratti tokko ta'uu qaba. Ilaalcha siyaasaa mootummaan hin dhufan deema. Mootummaa kana jaallate wajjin hiriiree yoo hin jaallanne callume jedhee taa'uun qabu jechuudha. Hamma tarii maal hojjetaa jira keessattuu amma intarestii biyyattii duula biyyattii irratti gaggeeffame kana kan block godhaa jiru tokko diyaasporaadha. Riili diyaasporaa karaa Ameerikaa, Awurooppaa kun hiriira nagaa bahuudhaan pilaatfoormii tiwutarii kana kan argitu jara kan difendi godhaa jiru jechuudha. Dhugaa jiru miisinfoorme kan ta'e uummanni addunyaa duula biyyattii kana irratti qoqqobbii gatu hanga qaqqabutti kan hojjetamaa jiru kan difendi godhaa jiru hiriira nagaa bahuudhaan barreeffama adda addaa baasanii dhugaa jiru mootota Ameerikaa mootota walta'iinsaatiif kan qaqqabsiisaa jiranu jara kana cimsanii itti fufuu qabuun jedhe. Ilaalchi siyaasaa jiraachuu danda'a. Mootummaa hin dhufan deema. Biyyi garuu itti fufti. Akkasumiti yookiin paartii tokko jaallattee yookiin jibbiteetii miti. Biyyi yoomuu itti fufa. Kan qabdu garuu biyyattii kana nu horiidhaafu. Kanaaf naashinaal intarest irratti tokko ta'ee biyya ofii difeend gochuu qabu. Taree amma wanti jalqabame gaariin tokko jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf diyaasporaan kun kaka'ee hiriira nagaa bahee dhugaa biyyattii mootota addunyaatiif beeksisaa jira. Kaan immoo manuma isaa taa'e kanatti barreessa. Zis digital diplomacy kana jechuudha. Kanaaf kana cimseetti fufuu qaba. Tarii biyya keessaas digitaala kanarratti boodatti hafnee jirra. Ergaan kanatti fayyadamee dabarsuu danda'u. Tiwutarii irra hin jirru fakkeenyaaf duula tiwutarii keessaa lagallu biyyattii kana keessaa namoota muraasa jechuudha. Utuu yuunivarsiitii 46 utuu qabaannu barattoota 100 meeqaan lakkaa'amutu qabnu kanatti seenanii deeggarsa jaraaf kennuu qabu. Maaliif gaafii kaasaa jiru jarris. Alanu duula tiwutaraa jalqabnee jennu biyya keessaa nu deeggaruu qabu. Kanaaf kanatti seenanii deeggara kana digital diplomacy jechuun waa biraati miti. Ati Twitter accountii balantee wanta jarri barreessan share alagootu mootummoota namoota sana bira garagalchiidhaan qaqqaba jechuudha. Kanaaf kana yoo hedduu baay'attee duula goote dhageettii argatte yoo illee soba ta'e kanaaf wanta amma seera kabachiisuu irratti rakkoo mudate tokko kana. Akkasii miti? That's right. Kanaaf dargaggoonni kun maannoo diyaasporaan kun hammallee kana cimseetti gufuu qaba. Mootummaanis immoo kaka'umsa diyaasporaa kana deeggaruu qaba. Kanaaf ministeerri dhimma alaa wanta inni jalqabe jira ejensii diyaasporaa wajjiniin. Kanaaf kana cimsanii akka mootummaan hoo maal gochuu qaba keessayyuu yeroo baay'ee amma akkuma dura kaasaa turre lammiileen Itoophiyaa afaan Arabaa dubbatan kunniin miirummaan itti dhagamee odeeffannoodhuma quubsaa yookaan gahaa hin qabne yeroo tokko qabaniituma qilleensa irra bahuuf jedhamallee waan ta'eef mootummaan keessayyuu fedha Itoophiyaan qabdu. Dhimmi hidha haaromsaa kuni kan biyyoota yaa gadii hin miine akka ta'e qabiyyee irratti lammiileen kunniin hubannoo jabaa qabaatanii fedha Itoophiyaa kana itti eegsisuu keessatti mootummaan akkam godhee jara kanneen ga'oomsuu qaba sirriidhumatti hubannoon
walqixa ta'e gahaan hin jiru waan jedhamuuf yeroo tokko tokko. Sirriidhanne wanta sila kaafne amma yeroo gara dijitaalaa kanatti seennu tokko kan rakkoon jiru tokko kan humna walqixan qaban ijoolleen ba'anii mari'atan kun qilleensa irraa labaan jechuudha. Jarri misraarraa piroofeesaroota doktoroota afaan arabaa kan dubbatu piroofeesaroota doktoroota hin qabnu. Akkasumatti kanaaf wanti nuti carraa nu qabnu ijoolluma kanatti fayyadamuudha. Hanga danda'ameen garuu informaationa jiru qaqqabsiisuudha. Isa alaa keessaan erguufaa isa as ta'u immoo yeroo lama sadi waamamu nu biratti orienteeshiniin fudhatu. Kanaaf steetimentiin ala bahu tokkichumaan takkasuu akka utuu irraan bahin jarri nuun gaafatu kanarratti maal jennu jedhu. Jarri nuun fakkeenyaaf amma sa'a lama irratti interviyuu qabaa. Gaafinnaa kenname kana kan na wajjin dhiyaatullee kana maal qabonnaan kana ta'uu qabna inneetti hojiin koo tokko kana jechuudha. Namoota qaamni ilaallaturraa. Waan qabnutti fayyadamaa hin qabnu ka. Fakkeenyaaf doktoroota piroofeesaroota kan achi dhiyaatu. So we don't have. Mootummaan garuu qindeessuu hin danda'u. Qindeessuu kana ijoollee kana amma kan sichittee ennuuti mootummaan ijoollee kana qindeessee humna jaraa ijaaree leenjii adda addaas kennee afaan beekuu qofaanii miti. Ijoolleen kun biyya Arabaatti dhalatan. They don't know about our internal politics. Kana akka jarri beeku hojjechuu qaba. Keessattuu humna gahaa kan siluma miidiyaa irra jiran jiru. Amma maal rakkoo kana hiikuudhaaf maal hojjenna? Miidiyaa akka Aljaziiraa warra gurguddaa irratti warra humni jaraa ciccimaa ta'e kan keessaan warra madu jarrinu. Jarrinu warri sun iyyuu hin beeku warri fakkeenyaaf Aljaziiraan ala eenyu ta'u ishuutiin eenyu dhiyaatu kan jedhu nama dhiyeessu qaba jechuudha. Kanaaf amma maal hojjetaa jirra? Aljaziiraa as miidiyaa ammaas jiru waliin taane ijoollee humna gaafa ishuun gurguddaan jiru ijoollee humni jaraa amma tokko fooyyee qabu jarra akka dhiyaatu godhaarra jechuudha. Istuudiyoo dhaqanii fakkeenyaaf amma biyya alaatii kan dhufte amma yeroo dhiyoo keessa amma Dooktar Makkaa Adamalii nama jedhamtu Sudaanitti kan guddatte leekchararii Hawaasaa Yuunivarsiitii ammasiin jara akkasiifaa jijjiiru jara ergasii warruma achitti dhalate yaa'u barattoota umuriinis murteessaadha. Ammasiin kun dhaloonnis karaa kaabaa kana guddinnis yaa Sudaanitti afaan Arabiffaa afaan hedduu beekti. Hayyoota cimaa tokko keessaadha kan isiin ramadamtu. Kanaaf interviyuu isiin kennite baay'ee wannoodha jechuudha. Jaraa wajjiniinis amma Dooktar Makkaa Adamalii Dooktar maal nus qabna kan jedhu. Kanaaf ergasii immoo waan hin qabne maal fiddame? Waan qabaniin gabaabu. Waan qabaniin gabaabu. Baay'ee gaariidha. Mee amma Dooktar Makkaa fa'aa kaasaa turtanii. Inni kun amma akka dhaabbatatti amma fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan biyya Masrii jiran baay'ee isaaniitti dhimma kanarratti qorannoo gaggeessuu, hin barreessuu, bahanii dubbatu waa baay'eedha kan godhan. Keessaayyuu ministeerri dhimma alaa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa wajjin qindoomee dhimma kanarratti akka hojjetan akka dubbatan gochuu irratti maaltu jira? Qaamni jirullee yoo jiraate maal irratti hojjechuu qaban? Wajjiniin ergaa dabarsina kanas waan jira jechuun danda'amu. Tokkoffaa xiyyeeffannaa afaan Arabiffaa French kan irratti kennuun barbaachisaadha. Dura as Yuunivarsiitii Addis Ababaa qofa jira afaan Arabiffaa. Ijoolleen hedduu baratanii amma biyya jaraa difeendi gochuudha. Kanaaf jalqabamuu qaba jechuudha. Haayiskuuliidhaa jalqabame. Eessaa fidda? So Arabiffi afaan dippiloomaasiittis al tokko dogoggorri jiru. Arabiffi afaan amantii ta'e just like that. Dogoggora guddaa keessa turre dhugaa dubbachuudhaaf. Rakkoon afaanii akkuma jirutti ta'eeti garuu qabiyyee isaa irratti afaan amantii. Qabiyyee kan itti kenne tokko yoo namni jiraate anaaf si maa hin beekna sirriitti dubbifna akkoo. The problem is ijoolleen afaan Arabiffaa kana beekan
by default yookiin achitti dhalatanii yookiin immoo warra asitti barate eessaa dhufu jaraaf warra kaaniif ikkoo kennamaa jira hin beeku sirriitti garuu jarri immoo sanarratti ba'anii immoo maaliin dubbatan cinqii keessa jirre nuuf rabbitu beeka jechuudha. Fakkeenyaaf Aljaziiraa rabiffi hin barbaadu afaan Ingiliffaatiin nama afaan Arabaa dubbatu fudhatamas kan qabu san afaan Ingiliffaatiin dhiyeessu even turjuma irratti illee rakkootu jira jechuudha. Kanaaf yeroo afaan Ingiliffaatiin baatee dubbatu turjumaan yeroo dhiyaaturra yeroo afaan Arabiffaa sanaan direct dubbattu acceptance qabda jechuudha. Kanaaf reefirrii barraa kan. Hayyee baay'ee gaariidha. Innis akkuma jirutti ta'eeti garuu target audience kun warruma afaan Arabaa dubbatu biyya Gibsii qofa osoo hin taane hawaasa dippiloomaasii kan biyya Arabaatiin ala jirullee amansiisuudhaan dhugaa Itoophiyaa itti himuudhaa fi afaanota garaagaraatiin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada waan ta'eef kanaafuu yuunivarsiitiiwwan keenya dhimma kanarratti qorachuu qabu. Dhimma kanarratti qoratanii miidiyaa afaan Arabaatiin qofa osoo hin taane afaanota garaagaraatiin dhugaa Itoophiyaa himuu qabu dhimma wanti jedhu irraa kaaseeti isa san tuttuquun baay'ee barbaachisaadha. Sirriidha. Maaliif hin qabnu amma afaan Fireenchii hin qabnu. Afaan Fireenchii afaan addunyaarraa beekamaa ta'edha afaan Arabaatii walqixa jechuudha. Even Ingiliffa irratti hin hojjennu. Yuunivarsiitiiwwan keenya hedduu maal Ingiliffaan barsiisu miti. Waa'ee biyyattii kanaa waa'ee laga Abbaay kanaa informaationa walqixan qabu. Barate inni jedhamullee. Kanaaf kanarratti giddugala qorannoo hundeeffamuu qaba. Amma ijoollee wajjin hin mari'anna maal goona think tank fakkeenya Haram online kan jedhu Al-Haram Center for Strategic Studies kan jedhu qabu Gibsoonni. Namoonni hojiirraa boqotanii ennuu ta'an achitti dhaqaniiti. Namoonni intelligensii namoonni amma social media irratti nu wajjiniin akkana frontii irratti kan nu wajjiniin falmaa jiranu namoota hayyoota jaraate jechuudha. Hin qabnu kan akkasii. Yuunivarsiitiin qabnus waan akkasii irratti ammallee boodatti hafaadha jechuudha. Kanaaf sichitti xiyyeeffannaan itti kennamuu qaba. Amma kanarraa barachuu qaba silas kaaseera. Hin hojjetamne. Amma reef ministirii waajjirran koos foreign affairs reef yuunivarsiitootaa wajjiniin jalqabaara wanta kana. Kaanis ministeerri barnootaas wanna kanarratti xiyyeeffannaa godhee seentarii yuunivarsiitoota muraasa ta'an keessatti illee utuu jalqabee kaan fakkeenya ta'aaf jechuudha. I hope kanaan booda rakkoo kanarraa baree itti fufan jedhaan. Maaliif silas itti meera? Projektiin kun hojii jalqaba propagandaan hin dhaabatu. You will see. Kana wanti jiru. Jarri yoomillee hin dhaabanu. Maqaa Itoophiyaa tureessuuf yoomillee rafanii hin bulan. Maaliif water security headline jara intelligence jara military jara maaltu mootummaan jara alallee filannoo ofitti dhufu ajandaan isaa maanni water security jara ammoo maanni Abbaay nuyi fammareef sila sitti meera sanaan dura maaliin sirbumaan bira kutaa turre miti amma garuu national interest keenya tokko isu jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitoonni jiran dhaabbileen jiran kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Kanarratti barsiisota isaanii barsiisuu qabu. Kanarratti uummateeta hedduu oomishuu qabu. Kanarratti riisarchiin hedduu hojjetamuu qaba. Kanarratti faayinaansii wanti jiru bahee kanarratti hojjetamuu qaba jedheetan yaada. Ma Abbaay qofaa miti hedduu laga hedduu qabna baay'ee. Tomorrow laga Waabeeti Awaashinis qabna. Biyyoota kaaniinis we don't know. Ennuu ta'uu danda'a jechuudha. Masrii qofaanii miti. Kanaaf projektoota kana sichi irratti hojjennu kana tarii elektirikii qofaa miti maal irrigeeshinitti fayyadamuu dandeenya. Isaafis immoo sichi immoo propaagandaa biraa jira jechuudha. So wanti kun waan dhaabbatu miti. Kanaaf dhaabbata barbaada.
xiyyeeffannaa barbaada. Ministeerri barnootaa teeknooloojiin jiru hariinuu kanarratti duulee biyyattii difeendi gochuu qaba. Nama oomishuu qaba. Namatti hin jirre. Nama dhabne. Nama afaan arabaa dubbatu ko mana keessaa barbaanneeti. Really to tell you the truth. Mana keessaa announce goone kottaame warra afaan arabaa beektanu dubbattanu inni. Inni afaan arabaa sirriitti beeku ijoollee achitti dhalatte waa'ee siyaasa biyya kanaan beeku. Inni immoo waa'ee siyaasa biyyattii beeku arabiffisaa sirrii miti. Miidiyaan kun immoo barbaadu arabiffa caccabsitee dubbattu. International media ummata biliyoona tokko tordofu. Calliftee arabiffaa asii walitti fiddee dubbattu achirratti dubbachuun dhorkaadha. Kana rakkoon keessa jirru sii kaasuufan. Maaltu falaree amma gara fuulduratti amma keessayyuu nu hidha haaromsaa kana marsaa lammaffaatiif guutuuf deemaa jirra. Maal haa goonuu keessayyuu gama digital diplomaasii kana maal haa hojjennu gama hundaanuu gama mootummaanis gama lammiileetiinis gama dhaabbilee adda addaa qabnuunis maal haa goonuu maal haa hojjennu. Kana yaa'u propaagandaadha jarri waan sobaate. Nu waan ergasiin hojjenneef amma cinqamaarra malee waan kanaan dura hojjenneeti waan inni ta'u hin jiru. Amma kana wanti nama cinqus hin jiru. So nu bishaan keenyan guuttanna propaagandaan itti fufaa. Propaagandaa sana sobaan utuu hin ta'in dhugaadhaan difeendi gochuu barbaachisa. Dhugaa qaba. Reasonable. Itiksii qabnam. Nam tokko waan sobaa akka barreessine. Reasonii irratti hundaa'e hundinuu falmuu qaba. Yuunivarsiitonni keenya falmuu qabu. Barattoonni isaa falmuu qaba. Tiwutariitti seenanii barsiisonni artiklii barreessuun falmuu qabu. Siviil sarbaantiin kana falmuu qaba. Yoo kana ta'e duule kan kabajamuu danda'u jechuudha. Yeroo tokko iyyuu tokko callisuun qabu. Walgeessee yoo iyyite dhaga'ama qaba. Akkasumatti yoo amma mana kana keessaa nam tokko yoo haa tokko yoo walga'ne maaltu jira jedheetu iyyuu manna addunyaas ilaala. Tiwutarii irratti dijitaalii irratti akkas yoo hedduu kara tiwutariitti seeneenyu ta'e maaltu jira maaltu jira jedheetu si dhaggeeffata. Ajandaa ta'a jechuudha. Ajandaa ta'a yoo nam tokko lama ta'e garuu namni si dhaga'u hin jiru. Kanaafuu hariinutti seene inni barreessuu danda'u barreessuun inni sheer gochuun inni mariisisuu danda'u mariisisuun. Kanaaf immoo inni kaan immoo inni poolisii meekar warri ta'an immoo kanaaf maaltu ta'uu qaba sichitti waggaa 20-30 jedhanii yaadanii immoo waa tokko hojjechuu qabu. Akkasumatti yoo akkas ta'e malee nun amma hoy jennu eessaa nun gochuudha. Miidiyaaleen kenniin akkaataa kamiin haa hojjetan amma fakkeenyaaf akkaataa miidiyaan biyya Arabaa keessa biyya Gibsiitti hojjetu arginee jirra. Miidiyaalee hawaasummaa kanneen dabalatatti miidiyaaleen mainstream jedhaman kunniin keessaayyuu afaan Arabaan afaan Frenchiidhaan afaan Ingiliishiidhaan uummata biyya keessa hubachiisuudhaan illee afaan biyya keessaatiin akkaataa kamiin ittiin haa deemnu fedha Itoophiyaa kana difeendi gochuudhaaf. Rakkoon miidiyaa lookaal miidiyaa warra jedhaman kun ajandaa tokko hin dubbatan amma yeroo ammaa wantan arge tokko. Miidiyaan biyya Misraa beektaa waajjira sadiin hoogganama. Foreign Affairs, Office President Officeedhaa fi Intelligence Defense. Maaliif ajandaa jira waan ta'eef. Ajandaan tokko bakka tokko baateenna hundinuu afaan sana dubbata. Let's come to here. EBC'n kan biraa dubbata, inni kaan waa'ee sanaa dubbata, inni kaan no. Wannoon tokko waltajjii wayii jiraachuu qaba waanan arga jechuudha. Waltajjii wayii jiraachuu qaba. So ji'a tokkoon dhufan kanaaf ajandaan keenya maal ta'uu qaba jedhee seet gochuu qaba jechuudha. Ajandaa seetii. Kanaaf hariinuu afaan tokko dubbachuu qaba. Amma nu biraa akkas social media. So in the next 5 days kanarratti dubbadhu jedhamee share godhaa hariinuu waa'ee isaa barreessa. Deddeebisii barreessi. Deddeebiftee on message yeroo harii interview irratti amma gaafiin gaazexeessaan gaafatu kan biraati. Sana keessa garuu ergaa qabdu dafiitii dabarfadhu. Kanaaf miidiyaan walitti dhufee mari'achuu qaba. I think so. Lammaffaan immoo miidiyoota afaan alaatiin dubbatan kana well organized godhamuu qaba. Calliseetuma arabiffi banamee akkasii miti. Tokkoffaa sa'aatii isaa yoo hanga danda'ameen chaanaalii mataa isaa danda'e bahuu qaba. Akkasii miti? Wal jijjiiraa waa tokko eenyu ta'uu qabu. Ajandaan keenya qofatu hin ta'in fakkeenyaaf arabiffa irratti
korrespondaantii biyya Arabaa keessaa hedduu qabna ijoollee jaratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asuma taayaatti zeenaa tammaa hojjetaa jirtu interpreet godhee dhiyeessu akkas ta'uu qabu. Inni Fireenchiis akkas. Riileeshinii diyaaspooraa Fireenchii wajjiniin qabaachuu qaba. Inni Arabiffaa walitti dhufeenya diyaaspooraa biyya alaatiin kontaakti godhee jara akka korrespondaantiitti dubbate fudhate waa hedduu hojjechuu qaba. Ajandaa mataa isaa eenyu ta'uu qaba jechuudha. Yeroo hedduu amma wanta argu maanni afaan Amaariffaatiin zeenaan dubbifama isuma afaan Arabiffaatiin margit yaa afaan sanaan dabarsuun gaariidha. Garuu afaan ajandaa mataa isaa ta'e seet godhee yeroo dheeraa fudhate interviyuu gurguddaa geggeesse sanammoo raabse sooshaal miidiyaa irrattis even online ala godhu biyya heddurra qaqqabuu danda'a jechuudha. Maaliif maanuwaalii kana namni hedduun ilaalu beeku yeroo ammaa. Anuun ilaalu IBC dhugaan sitti. Just moobaayilii koo irrattan ilaala. Waan isin barreessan waan isin eenyu taatan. Kanaaf dargaggoota kana biraan gahuudhaaf immoo online ala onlaayinii ba'u tokko afaan Arabiffaatiin amma online live stream utuu galtee ni ilaalta jijjiirama isaa. Afaan Fireenchii afaan bira Swahili. Kanaaf kanarratti hojjetamuu qaban jedha. Hayyee obbo Sultaan Ibrahim Abbaa Gissaa ministeera dhimma alaa irraa dhuftanii waa'ee diijitaal dippiloomaasii keessaayyuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii ibsaa fi yaada bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomatis. Hayyee daawwattoota keenya nutis marii keenya kan dhimma diijitaal dippiloomaasii yeroo ammaa bal'inaan itti fayyadamamaa jiru kanarratti hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiin walqabsiifne jechuudha irratti marataa turre kan hanga ammaa fakkaata. Mariisaa kan isin wajjin ture ammoo Haayiluu Miidhaqsaati marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.